Har'a waa'ee kaardii keenya oomisha haaraa tokko isin beeksisuudhaaf dhufee innis maalinni dhaabbanni niitaa kaardii diizaayinii haaraa sadii bakka tokkotti baasee jira. Kuni kaardii 3D moodeliidha. Luxury kaardii fi regular kaardii keessatti herregama. Vaaluun isaa kaardii kaawwanii wal fakkaatus garuu diizaayinii bareedaa fi 3D moodeliidha. Baay'ee namatti toludha. Namni kamiyyuu itti fayyadame baay'ee irraa fayyadamuu danda'udha. Kun immoo gurraacha yookaan immoo black digital business kaardiidha. Black digital business kaardiidha. Yaadaa fi akkasumas fedhii maamila irratti hundaa'uudhaan namoonni adda addaa yuunik ta'uu barbaadanii kaardii kana akka nu jala ni gaafatanii jiranii ammas jaalatamummaa gaarii ka argate keessaa kaardii digital business kaardii niitaa keessaa tokko black kana. Inni biraa immoo black ceramic with a brown kan ta'edha. Kun immoo luxury kaardii tray amma regular keessa isiniif finnee jirra. Kaardiin kunis kaardii niitaa sadiin keessaa tokko jechuudha. Walumaa galatti niitaa digital business card kaayyoon isaa niitworkingii keessatti nama biizinasii keessaniif sirrii ta'e akka argattanii fi yeroo sirrii nama sirrii fi iddoo sirrii irratti namootaan wal agartanii carraa biizinasii keessan guddifachuuf maamila haaraa guddifachuudhaaf akka dalaydan yookaan immoo carraa maamila haaraa argachuu keessan akka guddisaniif isin gargaarudha. Kaardii niitaa namoonni Itoophiyaa jirtan niitaagstore.com irraa bitachuu dandeettanii namoonni biyya alaa USA, UK, Austraaliyaa fi Kaanaadaa jirtan immoo niitaagstore.shop irratti argachuu dandeettan jechuudha. Ulfaadha galatooma.